Akkam jirtu fayyaa keessanii nageenya jaalala waaqayyo hunduma keessan isiniif haa baay'atu. Egaa kaakaa fi deebiitti qooshaadha isinii qabadee dhufee asnu yuutuubii waliin amma xumura keenyatti nu waliin tura isiniin jedha. Baay'ee isin jaalladha, baay'een isin kabaja. Kanatti sudhaan asnuun yuutuubii gara taadduu asnuu jettee banteerti haaraa. Egaa ka nu wajjiniin maatii taadii fi jajjabeessadha. Lammata banuu barbaadee osoo hin taane yuutuubiin ishii yeroo lammataa deebuu fi yeroo duraaf hin deebinee fi ji'a sadiif jalaa tursiise. Kana jettee kan ishiin lammata bante. Kanaaf ishii immoo jajjabeessadha maatii taadha isiniin jedha hunduma keessanuyyuu maqaa waaqayyootiin dhiifama isin gaafadha. Maatii taadha fi jabeessaa sinin jedha. Isheen utabsaa hin kunne lammaffaa deebitee banuu ishee baay'ee tokko ana dasna jedhe akka footitti sinin jedha. Kanaafiyyuu maddii haadha bannuu iyyaa jajjabeessinuu jajjabeessaa asumaan taadduu asnuu eenyu jettanii ijoolleen baay'een koomentii ala xiqqeessin mana keessan dhuftu nan argaa. Eenyu isheen taadduun asnuun tun nama haaraa afaan jettanii. Kanaaf asnuu yuutuubiidha. Asnuu yuutuubii jajjabeessadha maatii taadha fi isiniin jedha hunduma keessaniifiyyuu. Egaa ka asnuun yuutuubiin anaaf mana barumsaa dhaquudha jettee jirti. Gara isheetittanii isinii dabarsaa isheerra waan baay'ee baruu dandeessanii waan baay'ee dhagahuu dandeessanii. Wanni jajjabeessuudhaan maatii nuu ta'uudhaan keessaniif galatooma hundumtu keessanuu warri maatii nuu taane maatii nuu ta'aadha. Warri maatii nuu taatan immoo yaada qabdan koomentii jalatti nuu barreessadha. Laayik sheer godhaa. Baay'ee isin jaalla, baay'ee isin kabaja. Hunduma keessanuu ana jaalamu waaqayyo isin haa jaalatu isiniin jedha. Oromoo koo hunduma keessanuu kanatti aansuudhaan asnuu gaafin ani ishee gaafadhee fiqadanyaa taatee gara YouTube channel Boontuu Salaalee dhufuu keedhaaf baay'ee si galateeffadha siin jedha qaalii namaa. Egaa ka gaafii deebicha irratti asnuu waliin turaa isiniin jedha hunduma keessaniiniyyuu gara ammaaf gara asnuu yuutuubiin isin dabarsaa. Amma xumura kiyyaatitti nagaan na turaa. Like share gochuu hin dagatinaa. Warri maatii na hin taane immoo maatii na ta'a. Duuka kiyya bu'aa na jajjabeessa isiniin jedha. Bakka dogongora qabatte immoo dogongora qaba jechuudhaan natti himaa isiniin jedha. Hundumtu keessanuu warri chaalaanii koo jalatti argamtan warri ammas na jajjabeessatan warri duraanis duubatti hin hafinii jabaadunaan jettanii kun dhaabbachaa turtan hunduma keessaniyyuu yeroo hunda galateeffadhaa. Nagaan tura. Ashama akkam jirtan daawwattoota chaanaalii Boontuu Salaalee nagaa keessanii ani nagaa kootii galata rabbii faatoon isiniin jedha. Qimmaashni keessan ni beektanii qimmaashni keessan riyyuu na beekuwattan na beektanii jedhee yaada. Ani asnuu tuubidha jechuudha maqaan yuutuubii kootii. Maayidhaa Boontuun ka Boontuu gara gaaffii keetiitti nawaamu keetiif mana keetiitti naaf heeru keetiif guddaa galatoon isiin jedha. Boontuun nagaa waaqayyo siif haa baay'atu asnuu qo'ettee dachaa darba siif haa baay'atu siin jedha Boontuu koo. Egaa gara deebitittan si deebis gaaffii deebitti si deebisa jettee jirti. Gaaffii ishee duraa maal jedha? Asnuu mucayyoo eessatti mee of ibsi eessatti dhalattee jedha. Asnuu mucayyoo Oromiyaa keessatti dhalatte godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsotitti dhalatte jechuudha. Kan dhalatte guddatte irreen achumatti jechuudha. Haga gara gadiititti gaaffii ni qaba waan ta'eef gara haga achititti hagaan guddadhe jedhamutitti achumatti guddadhe jechuudha. Haalli itti guddadhe irree baadiyyuma keessatti guddadhe horii gatii loon tiksaati wanta maatii kootiif ajajamaatiin guddadhe jechuudha. Boontuu koo kana fakkaata guddinni koo. Lammaffaan asnuu yuutuubii kanarraa maal barattee ibsi jettee jirti. Asnuu yuutuubii kana waa hedduu barattee jirti. Waan namatti tolu waan das nama jedhu jechuudha. Barumsa jechuudha. Barumsarraa waa baay'ee barata waan ta'eef anaaf yuutuubiin kun barumsa naaf ta'e jechuudha. Kanaaf waa baay'ee narraa baradheen siin jedha Boontuu koo.
Sadaffaan Asnuun jaalallee qabdi yookaan abbaa manaa qabdi yoo ta'e jaalallee ishiif jaalallee kennu jaalala isaaf qabdu nuuf ibsi jettee jirti. Galatoomi Boontuu jaalalleen isaaf qabu guddaadha. Baay'een isa jaaladha, baay'een isa kabaja jechuudha. Fageenyi addaan nu fageessurre ka biyyaa fagaatu malee lapheen hin fagaatu. Lapheen hagam fagaannetti immoo jaalalli ni jira jechuudha. Karaan hin fagaatu jechuudha. Yoon yaadan qaamaan biraa fagaadhee yoon jiraachuu baadhee yaadan wal bira jira jechuuti. Baay'een si jaaladha hiriyaa koo siin jira. Abbaa manaa koo gaafa taate akka abbaa manaa koo nan ilaala, akka hiriyaa koo nan ilaala, akka obboleessa koo ni ilaala jechuudha. Garuu gaa'ila immoo akkuma dura sitti himeef gaa'ila keessa hin seenne qalbatii godheen jira. Gaafa gaa'ila keessa seenne immoo abbaa manaa jedhee waammata jechuudha. Garuu amma sirrii ni waama jechuudha. Kanaaf baay'een si jaaladhaan jedhaan abbaa manaa kootittiinis jaalallee kootiinis nagaa naa ta'een siin jedhan gus. Eshi arfaffaa Asnuun Asnuun jaalallee waggaa meeqatti si qabee jettee jirti. Boontuu aanaa jaalallee oomishni na qabee laata. Okay, anaaf jechuudha jaalallee dhugaa dubbachuuf ijoolleen tokko ni jiranii dafee han qabamus jira dafee han hin qabamnes jira. Akka jaalala atiif kenniteefittis natti fakkaachuu danda'a ta'ee akka uumamarraa ta'ee hin beeku garuu ani naannoo kutaa akkas waggaa 15 minaamina kana 5 kanarratti eeyyamamtuu siin turre yaa haga 10 garuu jira kan gaafatamu garuu immoo eeyyamamtuu hin turre jechuudha. Naaf hin galu jechuudha. Yeroo sanitti waa'een jaalalaa keessa kunatti jiru akkana urii akka yaraa baqa addatti ilaala jechuudha. Yeroo waan sanri gaafatan illee karaa manaarra yaa ta'u keessa kooti naaf hin fudhatamu jechuudha. Haga waggaa 18tti ani waa'uma jaalalaa keessa fuulumayyuu hin kennine jechuudha. 18 booda waa'een jaalalaa naaf haa galuu malee isarreen harka of hin kennine siin jedha. Ani kanin harka of kenne waggaa 20 yeroo guutuun jaalala keessa seeni jechuudha. Kanaaf ani waggaa 20 fa'aa guutuun jaalala keessa seeni jechuudha. Isa dura jaalala keessan seenne jechuudha. Akkuma sitti eshi Asnuu yuutuubii hojjedha jettee gara yuutuubiitti kan dhufte fide eenyudha? Okay, Asnuu yuutuubii hojjedha jettee gara yuutuubiitti dura osoo hin dhufin dura oggaa arfan Dubaay akkan seeneen yuutuubii bane jechuudha. Yuutuubii gizeen banummoo haala namoonni guguddoonni irratti hojjetan naan arge yaaduma irratti hojjetu akka Facebook isaan irratti laaluudhaaf hin dhufe malee faayidaa yookaan immoo agani barumsa irraa argadha jedhee itti hin dhufne. Gizee sana garatti deemus namni barumsa akkasiin hin argine waan ta'eef jechuudha keessa deemee anatu arguu dadhabbii kootiin jechuudha. Ni dhiise jechuudha banii raawwadhee garatti deemu wallaalan achumaan an dhiise jechuudha. Ganaa gaafur booda amma kan bare viidiyootti gadhiisuu jammare jechuudha ji'a 7 dura. Yeroon isa dhufummoo isa dura hiriyaan turre jammartee turte garuu yeroo sanitti yeroo haala gaariirra hin turre ture njab marranaan jette dhimma isaarra hin goone jechuudha. Yeroo sanitti ishee ji'a 4 keessatti gulte biyyatti galte garuu garee keenya irra miti jechuudha. Garee keenya naasiin jedhu afaan keenya warra hojjettu iyyuu miti illeeni kana baay'ee irra jalan turu silkiin banaan itti bani jetti malee baay'ee jala ture achiin taa'uyyuu jechuudha. Kanaaf booda immoo akkasumatti oduun deemu osoo namoonni guguddaan waan gaarii yeroo hojjetanii irraa gammadu jechuudha. Miidiyoota guguddaan laalatee ture jechuudha jireenya koo keessatti. Jireenya koo keessatti diraama yookaan fiilmii laaluu nettiin jira garuu hin qabu jechuudha. Hawwii keessa koo hin jiru durumas hin jiru ammarree hin jiru jechuudha. Kanaaf yuutuubii kanarratti waan namni rakkate yookaan innaa ittiin gargaaran jechuun yuutuubii miidiyaa isaanii saniin akka nuyi barumsa ta'u yeroo itti fidanu osoo akkas ta'e anillee gochuu ni danda'a laata kan jedhu yaada akkasiitiin garas dhufee jechuudha. Garummoo rabbi naa milkeessu amma ammaatitti ittiin milkoofne siin jedha Boontuu koo achumaan kadhannaa naaf godhaa siin jedha daawwattoota keenya.
Ishi jaaffaan barumsa baratte haga meeqatti barattee jedha. Heerumtee moo okay asumaan barumsa haga nan itti baradheetitti haga kutaa 10tti baradheen dhaabe jechuudha. Kutaa 10tti baradhee xumuree dhaabee dhufe jecha. Heerumtee dhufte biyya hormaayii jedha. Dura kaasii ibseen jira boontu koo gaa'ela keessa hin seenne sin jedheera. Yeroon biyya ormaa dhufu ani biyya ormaa hedduu ture jechuudha. Yeroon sin jedhu immoo hedduun naas sin jedhu Saawudii asumaan gaaffii duubatti ni qaba garuu kanaaf osoo heerumiin kanan araba dhufe jechuudha. Amma galee heerumuuf garuu qophiidhaan sin jedha boontu koo si deebiseera durarreen. Okay asnuun nama si jaalattetti heerumte moo nama ofii jaalattetti heerumte jedha. Asnuun nama ofii jaalattetti miti garuu nama mana jaalattetti heerume. Anillee isuma nawwa ture jechuudha. Sababbi isaatis nama ofii keetii jaalattetti heerumuudhaan dura dhiirri kasi jaalattetti heerumuu qabda jechuudha. Sababbi isaatis dhiirri si jaalate sun si jaalate dhufe waan ta'eef yeroo hundumayyuu jaalalli keessa jira garuu kan keessaa badurre ni jira. Osuma ta'ee jiru kan ofii keetii jaalatte ofii keetii dhiiran gaafatte ofii keetiin isatti heerumuun dura inni kan si jaalate sun laphee isaa keessa ofii isaati si galchee yoo isaaf bitamte irra salphaadhaan jedha. Anatu ofii keetii jaalatte sun salphachuu dhiisuu danda'a jechuudha. Maaliif jennaaniin situ jaalate waan ta'eef jaalala sana achiin geechisuu dadhabuu dandeecha ta'a ati jechuudha. Shamarranii akka dhiiraa baaste akkas jettee hin dubbatu jechuudha. Haala ta'een dhiirri immoo haga fedhiddee jaalala irraa fiduu turre hagam xaareetu jaalala keessa si galcha jechuudha. Kanaaf akka kootitti akkan mana jaalatetti heerume anillee isuman fedha ture iyyuu isumarra hin jira jechuudha. Gaafan itti heerume immoo sitti agarsiisa bakka. Ishi baal jettee cumaan immoo YouTube kanarratti maal faa barattee faayidaan isaa maalii jedha. YouTube kanarraa waa hedduun baradhee shanteechi sinaan jettee jirta. Tokkoffaa namoota wal baruu jechaadha. YouTube kanarratti namoota baay'een wal baree obbulaa baay'een uummadhee baay'een bare jechuudha. Lammaffaa barumsa mana barumsaa naa ta'u jechuudha. Yaraas gaaris kanarraa bare jechuudha. Sadaffaa namoonni hagam namaaf ta'anii kan jedhu irraa argadheen jira jechuudha. Arfaffaa jaalala irraa baradheetiin jira jechuudha. Shanaffaa miidiyaa kanumatti isumatti dhufuun kiyya anaaf barumsa tokko waan ta'eef kanaaf waa shan si beeksiseera. Kanaaf waa baay'ee hedduu irraa baradhee lakkaa'ameen dhumu jechuudha YouTube'n kuni. Kana fakkaata. Okay. Kana fakkaata deebiin kee dhumeera irratti fakkaata. Bal'aan jettee asnuu koo YouTube irratti jaalatte. Okay, deebiin kee ni qabda fakkaata. Gaaffii tokkicha asnuu YouTube kana irratti eenyu jaalatta osoo siin jedhanii eenyu jaalattamee naan jettee jirti. YouTube kanarraa eenyu jaalatta naan jettu ifa gootee addaan naaf hin baasne garuu shamarran ta'ee dhiira ta'ee adda naaf hin baasne waan ta'eef jechuudha. Akka kootiitti hunda isaaniitiin nan jaaladha YouTubeera keenya baay'een siin jaaladha baay'een siin kabajan jedhaan hunduma isaaniitu ni jaaladha jechuudha. Jaalala yoo jettu gaaffii kee keessatti yookaan dhiira yookaan shamarran jettee naaf hin finne waan ta'eef isa keessaa tokkorree filadhus waan naan hin jenneef abalu jedhee keessaa hin filadhu jechuudha. Akka gaaffii keetiitti si deebisaa hunda isaaniitu ni jaaladha siin jedha buntu guddaa galatu. Kana fakkaata gaaffiinarraa. Dhaggeeffattoota daawwattoota Boontuu Salaaleyyoo isinitti tole gaaffiif deebiin keenya jechuudha. Yoon deebiseeraadhe immoo yoon deebisne koomentii jalattiin gaafadhaa.
deebiin koo sirrii hin taane ta'eera kan qeeqa qabdan yoo jiraate raatee koomandii jalatti nu gaafadhaa deebisuuf yanillee qophiidha. Waan nu dhaggeeffattaniif galatooma yoo isinitti tole laayik sheer godhaa fi isinin jedha guddaan isin galateeffadha. Bontuu atirree guddaa galatoomii isin jedha nagaan naaf ta'e.